Ashama harka fuudhee harkamsota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galatee rabbii isinii jecha har'as immoo isiniif deebi'een ture dhaamsa tokko gaafii tokkoon isin gaafadha ijoollee shamarranii akkasuma ijoollee dhiiratis isin ilaallata jechuudha. Innis maali yoo jenne waa'ee jaalalleeti. Fakkeenya yoo ijoollee shamarranii tokko yoo fakkeenya nama tokko jaallattanii sun jaalalleen keessan sun yookiin immoo abbaan manaa keessan sun ani sin jaaladhu sosiin jedhee maal goota gaafidha ijoollee shamarraniitiif jechuudha. Yookaan immoo ijoolleen dhiiratis akkasuma jaalalleen inni akka malee humna isaatii walitti jaallatu tokko osoo ani sin jaaladhu jetteeni maal godha akkam ta'uu qaba baay'ee jaallata jechuudha. Dhiisuufillee yoo namni jaalala hin beekne hin jiru yaadu warroonni namni kamiyyuu dhalatee umrii yoo xiqqaate gitarii amma 18 akka dursan hin jiru amma umrii 11 yookaan 10 irraa ijoolleen shamarranis ta'ee ijoolleen dhiiratis ta'ee jaalallee qabatu jechuudha jaalallee barbaadu jechuudha. Kanaaf osoo jaalalleen keessan ijoollee shamarraniitis oduu jaalalleen kee ani sin barbaadu sin jaaladhu sin jedhee maal goota maal godhuu qabdas akkam taata mee gaafidha. Yaada keessan hundumti keessaniyyuu koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo tokko immoo sin affiree qayyadanii walitti deebina yoo viidiyoo waa'uma kanaati. Kanaaf akkam ta'uu qabdu walitti deebinaan isiniin jedha. Yaada keessan hundumaa koomentii jalatti naaf barreessaa. Sinan Melu naan jedhi isiniin jechaa jira. Naan jedhi sin jaalladhu naan jedhi. Naan jedhi ija koo keessa laala sin jaalladhu naan jedhi. Sinan Ingat. Sinan amma sawai moneti yaada jirta? Naam godha jetteeti. Ani dhugaa dubbachuuf jireenya koo keessatti monetiin ala jireenyi waan jiru natti fakkaatu ture. Amma garuu raanfachuun dirqama. Hanga kana jaalatta taanan maaf carraa tokko kennine? Maaf dhiifaman gootu? Yeroo ati osoo beektu moneet akkamitti akka isheen itti namiitee baatee beektu. Selama isi jirti satan arge dhiifama godhaaf. Ta'us tasgabbaftee haasawuu ni qabna ture. Amma eessatti? Ani isa akka isheen jirtu hin beeku. Sanarraa nama eessayyuu jiraattu maal na dhibe. Samiirrayyuu baate bakka barbaadde. Tole dhiisii amma miira kana keessaa bahe. Si Arknya kat sambaredan. Baik barin bawak. Sedukku baik. Argi milal. Musan dan. Gawa kayu. Alistemu nama bini wanita ada. Mana kau? Kami kan agak ditai. Kan easy. Anu. Cerita sih. Akak malah macam. Malam baik. Lihat nih, toko-toko nanti sama Santa Clara.
Maamila haaraa hedduu argachaa jirra. Dhugoo? Wajjin Akka gaariitti deemaa jira. Tola baay'ee. Waajjii bareedu dhugaa. Hundi isaanii tokkuma abbaa. Gantoota. Kana baddaamatti. Dubartiin takkitti lafa kanarratti badduu taate yookaan gaariin taanedhaaf dubartoonni lafa kanarra jiran hundumtuuyyuu akka dubartii takkitti ilaaluun badii kan ka'e. Inni dhimma keeti. Anaaf garuu gantoota tokkuma hundi isaanii. Tola baay'ee. Jira. Waan yeroo Osoo homaan godhin maal ta'e jettee tiree kan gannu dandeesse. Inni kun anaafis gaaffiidha. Silaa galuu diddeega. Maal taate ilma koo? Homaan ta'a. Meelaalaan nagaa miti moo? Isheen maal taati armi ana malee. Ati maal taate? Meelaalaan na dhiiste. Garuu akka kanaan dura oduu namaatiin gargar baatan akkan taane. Oduu namaa miti. Isheenis akkuma mooneeti nagante gantuudha. Ana irratti nama biraa jalqabdi. Maal? Wanti hundumtuu dhumeera arme. Dijiana fakkaata. Ni maaltu isinitti dhaga'ama? Maal akkam godhuu qabdus sila cal jettaniituma dhiistanii isinis immoo warri abbaa manaa keessan yookaan jaalallee keessan lakkeen isin barbaadu jaalasteetuma dhiistee kan biraa jaallattamoo teessee ofumaa keetii yaaddamoo teessee ofumaa naasoftamoo mee akkam ta'uu qabda jechuudha. Akkam taatu garuu baay'ee nama tokko jaallate taanaan umrii isaa guutuu keessa isaa itti dhaga'ama jechuudha. Dhugaadhaan jaallate taanaan jechuudha. Afaan inni ta'e namni dhugaadhaan nama tokko jaallate taanaan umrii kee guutuu laphee kee keessaan badu waan feessisuu goote jechuudha. Kanaaf ijoollee dhiiratis taate ijoollee shamarraniitis taate jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya ijoollee shamarraniitis ijoolleen dhiiratis nama tokko jaallattanii hin dhiisina. Wal jaalladha hanga dhumaatitti yoo wal jaallattan jechuudha. Akkuma jaalalaan ganama duraa yoo jaalalaan walitti dhuftan jaalalli keessan hanga dhumaa isiniif haa ta'u. Tarii oduu namaa yookaan immoo sababa adda addaatiin namni nama jaallate yookaan dhiisuu danda'a. Oduu namaatis ta'uu danda'a. Tarii dhugaa namni sirriitti dhugaan nama jaallatee wal jaallatanii diraaba kanarratti ilaaluu hin dandeessanii. Baay'ee bakka baay'ee tokko nama gara nama nyaata. Kanaaf akkasitti isiniin jedha. Ijoollee shamarranii akkas ta'uu hin qabdanii. Ijoolleen dhiiraatis akkas ta'uu hin qabu. Yeroo kana ammoo keessa yoo bara kana keessa waan akkanaa kanatu jabaata. Kanaaf waan kanarraa isiniif dubbachuuf deeme jechuudha. Kanaaf ijoolleen keessa yoo ijoolleen shamarranis taate ijoolleen biyya alaa jirtanillee ijoolleen hedduun jechuudha. Hamaa argaa jirru kana sooshaal miidiyaa adda addaa irratti jechuudha. Jaalatanii wal dhiisanii kan karaa maraasuutti wal deemantu jira. Intalli tokko akka malee jaallatti taanaan haga lubbuu ofii baasuu geessi jechuudha. Akkasuma ilmi dhiiraa tokkos jaallate taanaan intala sana akka malee jaallate taanaan haga lubbuu ofii baasuu deema jechuudha innillee jechuudha. Jaalalli shamarraniifis dhiiraafis hundaafuu wal qixa jedhee yaadaanii dhugaadhaan wal jaallatirra jechuudha. Kanaaf akkasitti waliin dhiisinaatii yoo wal jaallatan
hanga dhumaatti wal jaalladhaa isiniin jedha. Har'ammoo samaroo yaada akkanaatiin nu dhufte kanaan hin jenne. Kanaaf yaadni kiyyaa irraa kana fakkaata. Yeroo biraatis immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasiif immoo turtii kana nafaana turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Warri maatii koo taatan immoo baay'ee sin galateeffadha. Yaadni keessan bareedaadha. Na jajjabeessaa jirtu. Baay'een hedduun keessan baay'ee komentii keessan nan dubbisa. Baay'ee na jajjabeessaa jirtu. Guddaa galatoomaa isiniin jecha. Warri immoo maatii koo taane kootti maatii kootti dabalama. Warroonni kuuwwan immoo sheer illee naa godha. Warri sheerii isin yuutuubii keessan isinii dhiise jechuudha. Yoo wal guddisuu qabna. Yoo nuti waliin guddisini eenyutu wal guddisare? Nuti Oromoo wal gargaaruu qabna, wal bira dhaabachuu qabna. Afaanumaa yeroo hundaa tokkummaa yoo jenne tokkummaa san immoo gochaan agarsiisuu qabna. Kanaaf filees warri yuutuubiin keessanii sheerii isiniif dandeessise sheerii naa godha. Isiniin jedha. Har'aaf asuma irratti xumurra. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti immoo nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaa naa ta'a. Jajjabaadha. Bakka jirtanitti Rabbiin isin waliin haa ta'u isiniin jedha.